Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo. Har'aan kana immoo viidiyoowwan akkaan nama jabsanii fi karaa nama raasan hedduu qabadan isiniif dhiyaatee jira. Viidiyoowwan kunneen keessatti wayitaanii viidiyoo kana waliin ilaaltan kan isin ajaa'ibu. Dhiyeenya kana Soomaaliyaatti taateen hin taane taate. Garuutuu intalti isin jalatti argaa jirtan kun akkuma suuraa isii argaa jirtaniin sooshaal miidiyaa biyya guutuu qabattee harkaa qabdi. Sababa kanaatiinis immoo miidhaa guddaa gaggeessite. Miidhaan isin gaggeessite irratti immoo nama daleeyyuu ta'ee isii lafa mana itti dalagaa jiru ajjechaa namni hin beeknee fi ajjechaa gara jabummaa irratti gaggeessite. Sababa isiin ajjechaa kana irratti gaggeessiteefis guyyaa har'aan tanaa qabamtee mana murtiitti dhiyaateeti jirti. Ajjechaa kana immoo ajjechaa gara jabeessaa daleeyyuu isiidhaaf hojjettu sababa hin taaneen gocha hin taane irratti hojjette. Dhiifteetis osoo hin dhiisin dalagaa malee osoo hin daleessisaadhaas utuu dalagaa san biree itti hojjettee immoo ableedhaan cicciruudhaan akka malee gootee jifte. Ablee kana qofaanis miidhaan isiin irra geessisu waan qofa hin taane dalagaa isii kana irrattis akka malee miidhaa hin taaneen irrattiinis gaggeessaa turte. Isiin immoo garuu yeroo hedduudhaafis namni namaaf dalagu dalagaa bakkoota adda addaattis nasiiba isaa hojjeta. Hawaasni guutuun biyyattiidhaa yaada kana arguudhaan rifatanii hiriira irraa bahan. Hiriirri kun irrattis immoo hiriira biyyoonni hedduun irraa ajaa'ibsiisan ta'e. Hiriira kana irratti gadi ba'anii uummanni mirgi Sabiriinaa haa mul'atu jechuun mucaa maqaan ishee Sabiriinaa jedhamtu ajjeefte. Namni midhaan isii bira jiraatu sun immoo wanta biraatiif osoo hin taane firummaas walitti qabaataniitis osoo hin taane garuu hojiidhaaf jechaa fi jireenya ofii jiraachuuf achi deemte. Haadhaas hin qabdu, abbaadhaas hin qabdu. Ilmoon tun immoo taatee haala saniitirraan isii mudate san mararraa'uu biyyattiin gadi baatee dhiigni isiidhaa akkaaniif mul'atu jechuunis gaafachaa turan. Gaaffii isaan dhiyeessan kana irratti immoo hawaasa guutuu biyyattii kan wareersite jechuu kunii fi hojiin intala kanaa kun mootummaan biyyattiitis immoo garuu hayyama isiidhaa kana fudhachuudhaan hayya taate jechuudhaan seeratti dhiyeesse. Guyyaa har'aan tanaatiif immoo seeratti wayita dhiyaatan isinii fi akkasuma maatis abbaa manaa jechuun kan shakaman takkaawwan immoo hawwisiisan jechaadha. Isaanis ni safan yaada adda addaatiitu dhiyaate. Asirratti hawaasnii fi mootummaanis akka rifachuudhaan garaan isaanii isaan dhaajisu. Daleedduu namaa kan mana isfiitiif teleesiifatu nama daleedduudha ajjeesuunis kamala isii taasisa. Dalagaa mana sirreetti daleedduu fi dalagaa humna isiitii olii akkasumas dalagaa yeroo isii hin qabnes teleesiifti. Taateen sun irratti deebi'ee immoo dhuma irratti kan lubbuu isiidhaa baaftu ta'e. Ergaaniif lubbuu isiidhaa baafteetiifis intalti tuni guyyaanii fi lubbuu isii baaftee booda deebitee har'aan kana mana murtiitti dhiyaatte. Mana murtiitti wayitanaaf dhiyaatu akkana jechuudhaan gaafii hin taane sana isaan gaafannaan gaafii sana gaafannaan deebifte. Ijoollee xiyyaa sulaa bantee ala baafte. Kana irratti immoo ergaaniif ijoolleen xiyyaa ala turteen booda deebisi ijoollee xiyyatiin gaafatte jechuun dubbii sana hundaas dubbachaa turte. Tumichaa fi miidhaa isiin irratti gaggeessaa turte kana ollaan isiitis gaafatanii harkanii gadi ba'anii immoo akkamitti garaan namaa waa dhalee tokko haala kanaan waa ajjeesa jechuun isii gaafachaa turan. Ajaa'iba hawaasa guutuudhaatti ta'uu bira kutee namoonni hedduu yaada isiidhaa kana kan akkaan irraa ajaa'ibsiifatanii fi maaliif taatee kana hojjetan kan takkaa hin jaamines rakkise. Dhalaan akkamiin garaa jabaattee immoo akkanatti nama ajjeeftiin waan ajaa'ibaatu ture. Garuu namoonni keenya bakkoota adda addaa deemanii dalagatan. Namoonni keenya suudii deemanii Soomaalii deemanii dalagatan. Tumichii fi miidhaan irraan tana obboleettii keenya Soomaalii ture kun namoota keenya kan biraati irraas ni geejjeen ni abjanna. Soomaalii yeroo hedduudhaaf gara jabina bira qottee nama ableen ciccirtee galuu bira har'a qofaa miti. Gaafa waan duraatiifis taatee adda addaa Naayiroobii fi Soomaaliyaa keessattis mudannoo guddoon isii rage. Kun immoo maalirraa kan jiru namoota hedduu ajaa'ibsiise. Gochoonni akkasii sun immoo hangam takka kaaniif namoota hedduu rifachiisanii fi garaa namaadhaa godhan. Hawaasni biyyaa immoo gadi ba'ee karaa irra kan irratti gommaa gubuudhaan yaada isaanii dabarsaa turan. Laata kamtu qonna laata maal taana jechuun gommaa gubanii deebi'aa guddaa mootummaa irraa eeggatan. Wayitammoo hiriirri ba'anii isaan eegan kanatti mootummaanis eeyyee taate jecha kun gocha biyyaafis hin taane biyyaafis bakka isaa laate jechuun qabee isii seerratti dhiyeesse. Wayita isiin kun immoo mana murtiidhaa jirtutti hawaasni immoo namni irraa jettu yoo qofti illee osoo hin taane kan biraati illee gadi ba'anii gaafachaa jiran. Taateen akkanaa kun immoo taatee biyyattii guutuudhaatti ajaa'ibsiisoo ta'e hedduu iski ajaa'ibsiise. Maaliif kan jedhu gara jabeenyi idilli sun akkamiin dhufuu danda'e kan jedhanii viidiyoowwan isii irraa baatu kan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Biyyoota idil addunyaadhaa kana irratti nama ajjeesa. Ajjechaa gara jabinaatii fi ajjechaa hamtuu ajjechaa namni nama irraa wal ajaa'ibsiisutu ta'ame. Garuu immoo ajjechaan walii lama akka isiin itti ajjeeftee fi viidiyoowwan haala kanaan daawwachaa jirtan kun isiidha.
Garuu taatee akkanaa kana irraa namni keenya hedduun bakkoota garaagaraa waan jiraataniif akka irraa of eegan hedduu nama barbaachisa. Namni immoo nasiiba isaati. Namni jireenya isaa jiraachuuf taateen akkanaa irratti hojjetama. Hanga xumura jawaabichaa kan na faana turtan galatoomaa isiniin jedha.